Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaallatamtoota keenyaa hordoftoota akkasumas daawwattoota YouTube Ilaal TV akkam jirtu nagaa fayyaa qabdan iddoo jirtan hundatti nageenya kan irraa maddeessin akka qabsanii jecha namoonni chaayinaal keenyaaf haarawaa taatan subscriber like comment share gochuudhaan akka nu gargaartan asumaan isin beeksisa. Egaa har'a qophii diqoo bareedduu tokko qabadhee dhufeen jira. Kophaa kiyyaa miti hiriyyaa kiyya akkasuma immoo keessummaan jedhu hiriyyaa kiyya wajjin isini faaraa miti fuula miidiyaa gubbatti yeroo hedduu ni argitanii Usmaan Amboo dhiyaadha Usmaan Amboo nama jira hedduu keessummoota keenya akkam jedhanii daawwattoota keenya Ilaal TV irratti hordofaa jiran daawwataa jiranii naga gaafadhu achi booda gara qophii keenyatti dabarata. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii Ilaal TV. Baga jiraattan baga rabbii isaatii kanaan isin gahe. Waan nu dhufteen haqiqa. Tole egaa daawwattoota keenya qophiin keenya kanarra waa'ee biyya keenya ilaalchisa jechuudha. Waa'ee Oromoo fi Oromiyaa ilaalchisa jechuudha. Waa'een Oromoo fi Oromiyaa waa'ee dhimma haala yeroo irratti jechuudha. Akkasuma caffee fi akkasuma federaalaa jechuudha. Waa'ee caffee federaalaa irraa xiqqishu marii gabaabaa tokko goona. Mee Usmaan waa'ee caffee haarawaa kanarraa akkasuma immoo waa'ee federaalaa irraa wal dura duubaan wal qabsiiftee mee dura waa'ee caffee irraa bal'inaan hubannoodhaaf hawaasa keenyaaf waan tokko akka jettu barbaanna. Galatoomii waan gaarii waan namuu irratti hubannoo argachuu qabu wanni kun. Wanni caffee jedhanii amma mootummaa haaraa hundeessinedha jedhanii naannoo irrattis ammallee federaala irrattis amma hadhaa mootummaa haaraa jedhanii namichi maqaan biyya diigaa ture muudama kennanii fi seera qabeessummaa of godhuuf jechuudha. Seera uummata ajjeesuuf seera baafachuu, seera tolfachuu, seera qabeessa ta'anii uummata ajjeesuuf jechuudha. Kanuma gara fakkeenya caffee Oromiyaa irraa kama torban dabre kana keessa muudama dhiyaate san irratti isaanuma keessaa illee mormiin hedduu ka'aa ture san irratti waan gabaabaa tokko yoo jenne caffeen sun bifa lama qabatee dhiyaate bara kana. Caffeen bifti lamaan inni qabatee dhiyaate jalqabuma filannoo inni jedhamu iyyuu turre. Filannoon mataan isaatu waan diraamaadhaa fakkeessa. Filannoon hin filatamne. Naannolee Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa keessattuu gara lixa Oromiyaa kanatti filannoon geggeeffame tokko illee hin jiru. Akkasuma Shawaa Kibba Lixaa kana keessas filannoon geggeeffame tokko illee hin jiru. Ammoo namoonni isaan uummanni filatanii godina Wallaggaa keessa guutumatti hin jiru. Baadiyyaa kaabaaf kibbatti hin jiru. Akkasuma godina Arsii keessas bakkoota Harargee keessa hin jiru. Bakkoota hedduu hin jiru itti dhufa. Laal godina fakkeenyaaf gara lixa Oromiyaa gara Wallaggaa kanneen bakka hedduutti filannoo ni jedhamu guutumaa guututti turre. Akkasuma gara Gujii kanatti filannoo ni jedhamu turre. Ammoo namoonni muudama kennaniif kaataa agartu kuni warra godinaalee kana keessaa illee baay'ee hedduu jira. Amma fakkeenyaaf Eliyaas Uummataa namicha jedhan sani maqaan illee si walii qajeelee. Dabta kun gorinaa. Amma namni sun nama godina gara Wallaggaa keessaa dhufe filannoodhaan jedhanii filataman jedhaniiti muudama kennaniif itti aanaa caffee Oromiyaa itti aanaa fayyaa caffee Oromiyaati. Namni akkasitti haala kana yoo ati ilaaltu filatamaniiti caffee hundeessanii caffeen bakka bu'oota uummataa kanneen kaadhimee filatee jettee irraa dubbachuun nama qaanessa. Wanni caffeen haalli caffee asii dura keessa zabana OPDO sanillee hin gane. Kuni waanuma namnummaan tokkochi qopheessee ebaluun bakka kana kaayaa, ebaluun bakka kana kaayaa, ebaluun bakka kana kaayaa qopheesseeti caffee sanii gaffide fakkaata. Kana keessa maal hubattaa? Kaadhimaa wannammaan isaanii qondaalummaan isaanii akka taa'ee danda'a warrummaan sooshaal miidiyaa kanarra bahee uummata keenya akka dinqisiisetti akka arrabsinetti arrabsaa bahee hayyoota keenya bakka hidhametti qoosaa ture kan uummata kanaaf qabsoof jecha nyaata didee itti cuukkoo nyaatanii jecha fuula Facebook irratti barreessaa ture. Kanaan uummata keenya arrabsaa ture. Paarlaamaa caffee san keessatti haala nun beenneen akkamitti filatame warra isin filtanii dhiyeessitan kana akkamitti akka filtanii hin beennu wanni jedhu kuni maal calaqqisiisa isaanummaan mataan isaaniitu nama bakka biraatti ajajni itti kennamu ummata bakka biraatti ajajni itti kennamu malee ummata isaaniitu ofii isaaniiti
ajandaa lafa kaawwatee wanta waliif akka itti wal filuu fi akka itti caaffee san hundeessu tokko qabatee dhufe hin fakkaatu. Achuma keessatti warri OPDO dullatti jedhan kunii fi warri dhaloonni haaroofni achi dabalame kuni karaa gara garaatiin ammaan tan ofiyyuu wal dhayuu jiran. Ufumaayyuu waliigaltee dhamanii wal facaasu jiran. Waan lama wal dhabu keessaa tokko ni mooyataa tokko ni mooyatama. Walqixa ba'uun hin jiru siyaasa keessatti. Siyaasa keessatti walqixa ba'uun hin jirtu. Tokko ni mooyataa tokko ni mooyatama. Kuni waan shakkii qabu miti. Kana OPDO dullattii fi warra new generation jedhan kana dhaloota duubaan OPDO tanatti dabalame jidduutti rakkoo uumamuu jira. Wanti mul'ataa jiru agarsiistu nama jiru. OPDO dullattiin akkuma duruuf barattee akkuma sirna TPLF irraa dhaalte san muudama federaala irraa qopheessanii fi chaappaa dur Maqaleetti itti dhayan san amma Gondar yookiin Gojjamiitti itti dhayaniiti achii dhufaaf. Muudamni dur Maqalee kennamu amma akka waan Gondarii kennamuutti itti fudhate. Maaliif jennaan humni federaala irra jiru humna warra Amaaraa kana. Humni kuni warra isaan Oromiyaa keessatti ergamu isaaniif Oromiyaa keessatti ergamu qofa fedha. Kanaaf jecha warra yaabbatanii Oromiyaa keessaan deeman asiin dura ganna 3 waliin turan kanaa fi ganna 27 waliin turan illee ni beekan waan ta'eef isaan kana keessaa eenyutu ergama nutti kenninu sirri bahuu danda'a. Eenyutu nu afoo dhaabatee nu mormuu danda'a. Eenyutu uummata isaatiif qabsaa'uu danda'a. Eenyutu sabboonummaa qabaa fi eenyutu Itoophiyummaa fedha. Kanatti akkanuma isaan sabni jibbu jechuudha kan isaan ofitti qaban. Namoota sabni jibbu. Namoota sabni jibbu saba miidhee saba biratti fudhatan qabne ofi qabanii gara jabeenyaan saba kana miidhaa kanneen jechuudha isaan ofitti qaban yeroo amatti sabboontoota fedhan jechuudha. Ulaagaaleen isaan qabatanii deemaniini tokkoffaa nama sabboonummaa Oromummaa hin qabne. Lammaffaa nama garaa isaa qofaaf jiruu isaa qofaaf hojjetu. Sadaffaa nama ergama warra kana osoo waan tokko irraan sharaaf akka isaan itti kennanitti Oromiyaa irratti riirsu. Warra akkanaa kana gara aangootiif fida. Warri TPLF illee kanuma godhaa turte gaafa aangoo irra turte. Warra OPDO jedhaniin kana abbaa feete fuutee kafeete ariitee kafeete muuddee kafeete akka feete godhaa turte. Wanni caffee irratti ta'e kuni federaala irraa filanii ebaluun bakka kana kaaya ebaluun bakka kana kaaya jedhamee waan gadi kenname malee ofiifuu caffee akka silaa seerri biyyattii jedhutti akka seerri keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaatti bulmaata mootummaa naannoo Oromiyaatti jedhutti caffeetu filatama pirezidaantii naannoo. Filmaata caffee osoo hin taane kun amma laali moggaasa jedhanii fidan. Maqaayyuu jijjiiranii moggaasa jedhanii fidan. Jarri kun aangoo homaatuun qabu Oromiyaa yoo fedhan jarayyuu irraa deemanii booda akka fedhan godhuu danda'anii jechuudha. Yoo akkuma deemaa jiran kana deemanii bakka deemu barbaadan san kagayan taate jarayyuu homattuun laakkaanii akkuma dur kiflaagarii jedhan sanitti Oromiyaa kiflaagarii akkana jedhaniituma abbaa barbaadan irra kaayatuma akkasumatti itti fufuu fedhan. Haalli deemuuf deeman kana jechuudha. Ammaan tana muudama ofii isaaniitii kennan kana muudama iyyuu miti moggaasa jedhanii bar moggaasa. Moggaasa pirezidaantii naannoo Oromiyaa. Jedhee caffeen dhiyeesse. Kanarra mormiin achirraa dhiyaate sun warri mormii san dhiyeesse mataa'ee danda'a innis caasaa mataa isaa qaba. Gamanaanis warri pirezidaantii jedhaman Shimallis kana filulleen caasaa mataa isaa qaba. Caasaan kunniin lamaan amma wal dhiibu jira. Ka wal dhiibu kana keessaa kamooyatu hin beeku. Tabiraa tagara qabsoo uummataa akkuma jirtu ta'ee jechuudha. Kanumaa ka caffee Oromiyaa asirratti kunoo fakkeenyaaf dhaloota haroo keessa kan isaan dabalamee jira. Qeerroon kaleessa humna bittaa gabrummaa san diddaaf qullaa diina dura dhaabbachaa turte ugguramnaani gara wobotti dabalamteeti kumaatamaan leenjifamanii bahaa jiran jechuudha. Asirratti Usmaan Omee OPDO'n tuni yookaan OPDO dullabtii yookaan immoo bilxiginnaan har'aasuun jechuudha. Uummata keenya kana ni jijjiirti dhuguma san jijjiirama san dhuguma san ni mirkaneessiti jettetti annaa amantamoo woboma ijoollee wobotti dabalamte tanatu gara tokkoon jijjiirama kana fidaa gabrummaa kana nurraa buqqisaa meeqamitti amantaati?
beeyta Oromoon takkaa diina dadhabee hin beeku. Oromoon ofii wal dadhabee. Oromoon diina irratti qabsaa'ee diina dadhabee hin beeku. Diina ni mo'ata Oromoon. Wanni dadhabe ka ofii kana dadhabe. Oppiidiyoon tuni ilmaan Oromoo jedhaniiti. Namni beektee kasi aanus si beeka beekta. Kasi aanutu si danda'a beekta. Kasitti aanutu si ajjeesus danda'a beekta. Dadhabbina kan keellee kasi aanuuf beeka. Ammas yoo fedhe si fakkaata. Gara biraatiin ammoo karaa garaa jalaatiin waan biraa hojjeta. Oppiidiyoon yeroo makamillee kacarraa bara kana argatte kana fayyadamtee saba isin tajaajilin ummata ofiitti as deebitee ummata kana tajaajilte ummata kana bira fudhataman argatin ummata kana hin jijjiirin Oppiidiyoon osoo umrii guutuu biyya san bulchitu taate ummata Oromooti wanni takka ittiin jarrachiisuu dandeessu. Yeroo ummanni silaa dhiifama godhee ofitti dhiyeesse kanatti akka dhuunfaa isiititti qondaalonni biyya achi keessa jiran sirna kana keessa jiran duroomuu danda'u akka dhuunfaa isiitti wanni isaan irra turanis kana. Ammaan tanallee wanni argaa jirru warri ganna 27 TPLF wajjin biyya saamaa ture dureessi akka isaanii ka gamoo meeqa ijaaratee jiru hin jiru. Dantaa isaanii dhuunfaa tole meeqa kabajamtoota duroomuu danda'an ummata Oromooti garuu wanni xiqqoo sana isaan jijjiiran takka illee hin jirtu. Tole egaa Usmaanutti deebina. Tole egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya egaa hayyuudha jechuudha. Hayyuu nuti qabnu magaalaa kana qabnu akkasuma immoo of biraa qabnutu isa mukallee jedhan kan biyya lafa jirutti dhimma baniiti muka sanis mana ittiin ijaaratan jedhani. So nuti hayyuu keenya ni tuffanna akka amala keenyaatti keessattuu gosa akka jiraatan irraa dhugumatti walitti muudhaaf. Hayyuu ofii ni tuffatti beekaa ofii mana daatitti dhoysiti wallaala harka dooti jechuudha. Kun immoo dhaloota keenya masammuu isaa miidhaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo kamillee hayyuu keessaniif beeka keessaniif nama xiqqishu dammaqina qabu ofii beekee waa isin barsiisaa jiru irraa fudhadhaa yoo ni dogongore. Bakka kanatti sirreeffadhu jedhaati koomenti barreessaa fi kana alatti hundaaf iyyuu mee Usmaan keenya nutti fufeeti. Atillee beektaa akkasitti itti na ibsuu feetu hin taane waanuma beeknurra waa dubbanna barri beekaa jechuun kaaka kiyyaa kanaan hayyuu jedhani Usmaan beekaa jechuun maal jechuudha beektaa? Beekaa jechuun nama garaa haadhaa keessatti beekumsa fudhatee miti. Beekaa jechuun namni sammuu qaraa beekaadha. Namni agartee ofii beekee Usmaanoo ati ofii beekte jennaani of bira dabarteeti hawaasa keenya waa ibsuu jirta waa barsiisuu jirta. Hawaasni keenya yeroo ammaatitti beekaa biraatii miti. Beekaan sun Ameerika irraa dhufee, Kanaadaa irraa dhufee, Austraaliyaa irraa dhufee, UK irraa dhufeeti miti kan uummata keenyatti waa himu. Beekamaa nu keessaa ol madde ka diqqoo sammuun isaa qaraa waa ija banate santuu uummata keenya waa barsiisuu waa ittiin uummata keenya dammeessuu danda'a. Dhiibbaa uummata keenyaallee santu arguu danda'a. Roorroo uummata keenyatti jirtullee sanattu arguu danda'a. Uummata keenya akkanaan falmadhaa, akkanaan deemaa, yoo akkanaan deemtan hallayyaatti dhumtanii, garanaan hallayyaa isin dura jira, garanaan qoore jira, qooreef hallayyaa tanarraa goraa, asiin deemaa, asiillee ibidda jira, asiillee bineensa jira, xurree tanarra deemaa kan namaan jedhu nama ija banate, nama dammaqe, nama qaroometu waan kana namatti himuu danda'a. Beekaa jechuun nama barumsa baratee yookaan immoo achuma kitaaba dubbisuu miti. Beekaa jechuun beekumsa san ol baasee yoo ofirra dabarsee hawaasa isaatiif ibsee beekumsa san. Kanaaf amala uummata keenyaati ofitti uffatanii beekaadha. Beekaa keenyaati hayyuu keenya har'as boros. Saawaa si ibsa akkasii fudhatte ta'uu danda'a. Yookaan kun uummata Oromoo bal'aa kana dhiqqeessuu taati. Oromoon hayyuun qabu jechuu taatiiti. Ati waan akkasiin dubbatiin dargaa. Tole mee waa'ee federaalaa irratti si deebisa. Okay, waa'ee federaalaatti si deebisa Usmaanoo. Oromoota nuti uumamaa maal jedha? Durii karoofaan si maranii katootaan si dhaqanii jette jedha. Masaanutu eenyu jettiin beektaa? Masaanuu lubbuun jirtutu masaanuu duutetti hin boottii fi beekte. Durii intalaayyaa. Karoofaan si maranii katootaan si dhaqanii jette jedha. So abiyyiin keenya durii osoo beekumtiin argatin osoo agartee gama agartee wantaatti iyyuu hin darbini uummata keenya dhadhaa tureeti. Har'a gaa beekumtii ofiif kenne tokko qaba. Beekumtii ofiif kenne tokko qaba. So duguuggaa sanyii gaa nurratti raawwachuu deema jechuudha. Gaa sodaan nuti isarraa qabnu har'as ta'e borus ta'e sodaa bal'aadha kun sodaa anaaf ati haasofnu osoo hin ta'e sodaa uummanni bal'aan haasa'u
ka ol baasee dubbachuu dadhabes mana keessa taa'ee gungumaa jirudha jechuudha. Maalirraa kan maddare waan waggaa sadiin kana keessatti inni dalageerraa kaaneeti jechuudha kan madaaluu dandeenyu. Rifaasota akka maletti jechuudha hayyoota Oromoo mana hidhaatti ol guuree filannoo kijibaa jechuudha. Hangoof jecha warra qabsoo tanaayyuu agartee qabsaawanii isa kanaayyuu fidanii kursii sanarra kaa'anii barcuma sanarra kaa'anii barcuma jalatti qabaa turanii ofirratti dadhabee jechuudha warra kana hinaaffaadhaaf jechuudha. Waan tokko waan isaan akkana godhi karaan kun sirrii miti karaan kun sirriidha jedhanii himan san sammuun isa fudhachuu waan dadhabdeef uummannis waa warra kana filatuuf jecha isa kana agartee wallaalummaa isaatiif yookaan immoo dogongora inni yeroo cufa irra deddeebi'ee hawaasa irratti dalagu kana waan arganiif jecha hawaasni guutuun isaan fudhanne. Kanaaf uummanni immoo kan filate warroota inni har'a mana hidhaatti guree filannoo kijibaa geggeessanii jechuudha. Mee Usmaan keenya Abiyyiin keenya duratti maal nu godhuu deema gaamee bakka kanarraa ibsa bal'aa nuu kenne hawaasaaf hubannoodha. Yaa wanni jiru beektaa waan tokko yoo ajjeesuus feete Itoophiyaan tuni nama ajjeesuu feetu maqaa itti gooti dur. Maqaa hamaa tokko itti gooti. Kayoo inni illee yoo akka fedhetti illee inni ajjeefame uummanni illee achi garagalee irrifatu. Turan osoo inni jiru irratti jiru ajjeesaniiti achi booda lubbuu keessaa baasan. Osoo inni jiru uummata keessaa ajjeesan. Achi booda lubbuu keessaa baasan. Lubbuullee keessaa baasaniiti dubbi ajjeechaa isaa uummata as deebisan akka uummata keessaa namni ajjeese. Yookaan namni uummataa qabsaa'uu dhaabni uummataa qabsaa'uu ajjeeseetti. Haala akkanaatti deebisan. Kuni teekniika ganna 27 maali kun waan waggaa 100 agartee nafxanyoonni ittiin uummata keenya gabroomsaa turtedha kun. Tooftaa amma dura agartee Amaarran nurratti dalagaa turanidha tooftaan kun. Bifuma jijjiiratee gad deebi'e malee waan isaan jijjiirame jedhanii gaffidan tokko illee argan akka nama tokkotti. Yaa jiras ajjeesanii gadi si baasanii waan isin jedhee fi amma Abiyyi akka inni siyaasni isaanii itti jiran nama ajjeesu san inni uummata keessaa du'eera jira isaanitti. Nama jechuun ka jiraatu onnee namaa keessa yoo jiraate hoogganaan tokko yoo onnee uummata keessa jiraate hooggan ani jira kan jedhamu. Kun amma hin jiru. Namichi kun hin jiru. Warra akka isaa sirna qeenxee biyya sanii sirna miniliksan deebisuuf deemu keessa yoo jiraate waliin yoo jiraate malee uummatuma lamatis waliin jira. Tokko warra akka isaa Itoophiyaa dullattiisan ta miniliksan ta afaan tokkochaa ta aadaa tokkochaa ta alaabaa tokkochaa ta yoo danda'an amantii tokkochaa fedhu santu isa waliin jira. Ka biraa ammootu ka sodaatee lubbuu isaatiif jecha isa waliin jiru. Lubbuu isaatiif sodaatee jireenya isaatiif yookiin lubbuu nyaatee jiraatu dhabaaf isa waliin jiru. Kanneentu isa waliin jira. Namni uummanni waliin hin jirre wanni inni jijjiiruu danda'u, wanni inni hoogganuu danda'u, biyya san irratti jijjiiramni takkatti inni fiduu danda'u tokko illee hin jiru. Uummanni akka isa waliin hin jirre maali mallattoon arguutti dandeettu? Biyya guutuu keessa lolaa jira ammaatti. Kan akka nama nagarree gurruma cufatanii asuma propaganda haasayan. Naannoon tokkochi guutuun naannoon Tigraay mootummaa kana jala hin jirtu. Oromiyaan akkasi. Oromiyaan maqaa warri amma biltiginaa Oromiyaa jedhan kun mootummaa illee achirra ofii taa'a malee godinaalee Oromiyaa guutuu keessa jechuu haga dandeettutti haga kaadiroota isaanii gurra irraa muranii fakkeenyaaf Oromiyaan gurra irraa muraniiti of eeggannoo itti kennuu takka sadarkaa akkasii irra jirti. Kana keessatti namichi kun amma booda biyya bulchaa amma booda har'a muudame jedhanii warri dibbeedhaayu waan isaaniif galintu jira taate dantaa isaan qabantu jira taate tanuma lamaan. Ammoo uuma isaaniin galin inni waan isaaniin galin osoo hin taane dantaa isaan qabantu jira warri waan kana waliin amma muummichi ministeeraadha muudame isa waliin dibbeedha. Haasaa achirratti haasa'utti waan barbaadu waan tokko hawaasaaf hubannoo akka ta'u namni tokko bulchiinsa yookaan immoo Xaqilaa ministeera biyya sanii ta'ee yeroo filatamu yookaan immoo erga filatame booda yeroo kakatu jechuudha. Saba saniif saba agartee isa jala jiru saniif hin dalaga biyya saniif hin dalaga kan jedhu jechuudha. Sabni kun immoo maatiidha jechuudha. Fakkeenyaaf nama saniif ija takkaan laalee sabab sablammii biyya san keessa jirtu wal qixxummaadhaan
laaletti jechuudha hin dalagaa fi jedhee kan kakatu jechuudha. Kan amanu quraana taatee baay'ila taatee qabatee kan inni kakatu jechuudha yeroo sanitti. Bakka kanatti Itoophiyaa keessatti walqixxummaan hin jirtu. Walqixxummaan afaanii hin jiru. Walqixxummaan amantaa hin jiru. Walqixxummaan eenyummaa hin jiru. Walqixxummaan sabaaf sablammootaa hin jiru. Bakka kun sirraa'initti waan kana hin sirreessina jedhanii kakatuun isaanumaaf sammuu isaaniitiif yookaan immoo amantii isaaniitiif akkamiin kun namni beektaa kakakatu waan silaa itti amanu tokkoon kakataami. Waan akka isarra hin geenne barbaadu tokkoon kakataami. Waan hin goone tokkoof kakata. Waan kana hin godhu waan fudhata waan nama ilma namaa miidhuu kan hin hojjedhu irraa kakataami. Isaan kakummaan isaaniitu jalqabumattuu waan fudhatama qabuu miti. Kakummaan isaan kakatanu waan fudhatama qabuu miti. Oromoon sirna gadaa keessatti yoo si kakachiiftu yookaanii fi mana murtii hidhattee abbaa alangaa fuula dura dhaabattee rageessuudhaaf fuula dura dhaabattee kaati kakattu waan laal bakka sanis si roqomsiisu. Dogoggoreetu waan kana godhe koo jette. Oromoon ilmi kiyya dhalatee jilba nan dabrin jedhee kakata. Haadha sirna abbaa gadaa yookiin ka dhalate naan guddatiin ka facaase naan biqile akkana jedhee kakataa bara. Kunniin ammootu maal jedhani beeyta? Higga mangistii kana waan isaa guute barkama ofii isaaniiti laal barreessanii. Ofii barreessanii lafa kaayan. Wanni isaan barreessanii lafa kaayan kana akka fedhanii yoo cabsan maaltu isaan gaafata? Seera isaaniiti. Maaltu isaan gaafata? Seera isaaniiti waan ofii kaawwatan kana yoo kakatan maaltu isaan gaafata yoo cabsan? Kan akka fedhanii haa kakatan. Suni kakuun isaanii nama waan sodaatu qabutu yookiin rabbi sodaatutu. Waan itti amanu tokko sodaatutu waan sodaatu saniin kakatee ilmi namaa kabaa wayii kakateera. Namni kun waan isa daangessu sila qabate osoo waan isa daangessu tokko nama ilma namaa kana amantiitu daangessa. Lama namummaa omaniiti namummaan waan tokko irraa bara achi tarkaanfachuudhaaf si daangessiti. Inni biraa immoo eenyummaa fakkeenyaaf nama Oromoo ta'ee dhaladhe. Yoo saba biraa irratti yookaan immoo nama wayii irratti badii tokko dalaguu barbaadu dursa eenyummaa kiyya agartee an Iliyaas ta'ee maaliif kan jedhu natti dhagama. Inni lammataa immoo saba bakka bu'ee bakka san taa'aa waan ta'eef jecha saba kiyya kanaafuu boru maali yaade waan jedhu tokko jira. Sigalee eenyummaa ofiitiin yoo hin daangeffamin amantii qabu qabaatee amantii san yoo hin daangeffamin eenyummaa saba isaatiin yoo hin daangeffamin kanaasiin cirtee kanaasiin kuttee kanammoo damee irraa kuttee fakkeenyaaf Oromoo yommuu maal jetti harrichoo kan dhiittee kan ciniintee maal wajjin jiraachuu fi waan jedhan tokko jira. Fakkeenya Tigraay istiila gamma boqonnaa sammuu qabdu tasgabbiin hin jiru guutuu biyyattii Tigraay naannoo Tigraay keessatti jechuudha. Godina Oromiyaa dhiyaabaa kaabaaf kibbatti kanuma jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni amma bilqinnaa wajjin dibbee dhaawaa jiranii miseensota isaanii qofa jechuudha. Miseensota isaanii godinoota Oromiyaa keessa jiran qofatu fi firoota miseensota isaanii santu dibbee dhaawaa jira jechuudha. Hawaasni bal'aan akkuma uggurametti nagahumaan taa'u jira jechuudha. Dirreen siyaasaa bilxiginnaa dhiphoodha. Bakki isaan irratti amma taphataa jiran kun jechuudha. Dirree siyaasaa osoo kan bal'isan taate warra hidhaan san hidhaadha gayyaasaniiti wajjin mari'atan dirree bal'isanii jechuudha. Dirree siyaasaa isaanii. So dirreen siyaasaa isaanii maaliin dhiphoodha. Ofii qofa irratti taphatan. Isaan iyyuu ga'an jirtu. Isaan iyyuu irratti wal lolu jira. Amma jaarmayoota biraa hirmaachisuu hin dandeettu dirreen siyaasaa isaanii jechuudha. Kun maal agarsiisa? Miseensonnummaan bilxiginnaatu bilchina siyaasaa akka hin qabne jechuudha kan nutti mul'atu. Maaliin osoo bilchina siyaasaa kan qabaatu taate yaadaan ilma namaa kan mootu qawweenii miti, hidhaanii miti, ajjechaanii miti, biyyarraa ari'uunii miti. Ilma namaa kana kan mootu yaadaan yaada ibsiteefiti yaada sana agartee yaada isaa sana irraa fudhattee kee kana kenniteefi yaadaan sammuu isaa kana hiiteeti luuccistee hojii kee irratti bobbaasuu dandeessa. Garuu immoo kana asiin sodaachistee ukkaamsitee kan ammoo mana hidhaatti uggurtee kan ammoo biyyarraa ariitee kan ammoo ajjeeftee kana jechuun yaadni isaanii sun dhiphoo ta'uu agarsiisa. Humnaan waan feene goonaa waan jedhan tokko jechuudha kan isaan ammas irratti calaqqisiisaa jiran. So Usmaan Omee hubannoodhaaf hawaasa keenyaaf waan jettu qabda. Gara xumuraatti deemu jirra. Kanuma ormaati jettu kana
ilmi namaa beektee yoo sammuudhaan deemuu kan dandeenye taatu humnaan deema. Wanni inni deemuu ni jiru warra laalii sammuudhaan chaalenjii godhuu dadhabee hidha guure warra ammootu qawweedhaan isa laal wanni jechuu danda'u ammootu sanillee mo'achuu dadhabe sanillee propagaandaa siyaasaa irra oofaati waan hin jirre fakkeessaa irra oofaati addunyaa sana sobuu barbaadan. Ammoo wanni kaayyoon isaanii guddaan abbaa fedhe haa ta'u waan isaan hafoo dhaabatu humnaanis ta'ee danda'an siyaasaan karaa irraa qabaa deemu bakka yaadan san gahuuf gara laafummaa tokko malee jechuudha. Wanni isaan itti jiran kana amara fakkeenya eessaa gabbayanii har'a muudamne waliigaltee biyyaalessaa goonaadhaan waliigaltee biyyaalessaa inni waliin godha. Amma filamne waliigaltee biyyaalessaa akka nu isin hin jennetti waliigalteen biyyaalessaa nuti mootummaadha akka nu isin hin jenne waliigaltee biyyaalessaa irra waliigallaadhaaf kaayyoon isaanii. Kana namni waliigaltee biyyaalessaa ta'e isaa waliin taa'u hin jiru. Waliigaltee biyyaalessaa ka ta'uu danda'u sirna amma mootummaa ofiin jedhu kanas diiganii biyya saniif ka dhukkubsatu waliigaltee biyyaalessaatiif ka ta'u. Har'a isaan nuti mootummaa ofiin jedhaa biyya guutuu rabbadii hagana ga'u dalagaa waliigaltee biyyaalessaa saniif hamilee dhimma biyya saniitiif ta'anii dubbatanii hin qaban. Hamilee dhimma biyya sanii ta'anii abbaa makamii waliinuu mari'atan hin qaban. Biyya sanii irratti badii takkaan dalagu jira. Duguggaa sanyiitu dalaga. Oromiyaa irratti, Tigraay irratti, deebi naannoo Amaaraa isaan hadhaa qabatanii deemaniin kan irratti wanni xiqqaan ta'ee hin jiru. Biyyuma sana keessatti hamileemmaan isaan mootummaa waliigaltee biyyaalessaa ittiin geggeessanuu hin jiru. Kuni mootummaan karamarraa goree warra biyyaati, abbaa biyyaati, biyya dhiisu. Tole Usmaan sa'aan qabnu hobbaa. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya kan har'aaf jennee dhiyeessinee asumaan goolabnee jirra. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jecha namoonni chaanal keenya subscribe godhatin subscribe gochuun akka nu jajjabeessan isiniin jenna nagaan nu turaa.